innis rakkoon qabu arafeellee rakkoon qabu rakkoon ayyee bakka jirtu ni barbaada walumaan barbaada maa baqatu sanamni fayyaanni qoosaa tun immoo wanni qoosatti jirtii jechuudha nama dhukkubsaterra taa'utti jirra moo isa barbaada waan namarraa gadi hin buune waan namarraa gadi hin buune namarraa gabbuuf na jaanii deemuunis gaarii ummata akkamii ummanni lafa tanarra uumamee deemu ummata osoo namni laaffatee jiru osoo namni dhukkubsatee akkaataa goonu wallaallee keessa jirru na barbaadanii ani akkanaan ta'e dhukkubaa jira sagalee tijallee laaltanii harkaa jirtanii haalli keessa jiru haala ulfaatoodha haalli walumaanuu keessa jiru jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattootaaf hordoftoota keenya ashama akkam jirtan bakkuma jirtanii nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu jecha har'aas deebinee jirra. Egaa maaliin deebitan jechuun keessan hin oolu. Egaa haaluma keessa jirru keessatti waan jiru walii ibsuu keenya hin oolu. Wanni nu deebisees kana yaaddoon gaa teenya qofa osoo hin taane waloo keenyaa yaaddawaa jirra waan ta'eef haalota ta'aa jiru kanarraa waa hedduu keessa jirra waan ta'eef isiniif toora irratti deddeebinaa jechuun dirqamne haalli keessa jirullee nu dhibuus nu rakkuus haala fedhee yoo ta'e dirqamne walii deebi'uun ammoo dirqama nutti ta'eeti asirratti walii deddeebi'aa jirra. Kanaaf bakkuma jirtanii nageenya rabbii isin bira haa jiraatu isiniin jecha akkam jirtan nagumaa fayyaa keessan hundi keessanuu isiniin jechuu hin dagannu jechuu barbaadeeti bakka jirtanitti hamtuu isinirraa qabuun isiniin ammaas irra deebi'ee egaa maal keessa jirtan akkam keessa jirtan fayyisaan hoo maal keessa jirti jechuun keessan dhoolu inni guddoon tokko kana yaaddoon keessanis hundi keessan akkaataa waliigalatti haala dubbii kanaatii fi wanta eegalamee jiru dubbii dhibdeen isii keessa guddoodhaa ta'ee eegalamtee keessaa bahuun nu dhibdee keessaa baane jennee gammachuullee guyyaa teenyurraa kaafne ammaas nutti deebite tana nu hundata yaachisaa jirtu tana egaa maaltu deemaa jira maal keessa jirtan jechuudhaan yaadda'uu keessan ifaa bilisa jechuudha. Nus akkasumatti yaaddoo fi haala hamaa keessa jirra. Alhamdulillah inni guddaani numa jirra numa tattaafannaa inshaallah ammaas walitti deebine kanaaf yaaddoo qabdanirraa haaluma keessa jirru haalli fedhee ulfaataas haa ta'u rakkoo hamtuus haa ta'u keessa teenyee viidiyoolee jechuudha yaadaaf yaaddoo isin qabdanirraa isinii maruuf dirqamnaa jechuudha. Kanaaf har'aas deebinee jirra baga rabbiin nagaa walitti nu deebise isiniin jechuu barbaadeeti. Itti aansuudhaan egaa warroonni fayyisaan hoo maal keessa jirti mee fayyaan isii hoo jettan amma qoricha dawaan isii barbaada jeesanillee fuudhee fidee fi dawaa sanillee gurgurachaa jirti. Gama egaa isiilleeni dawaa sanirra jirti isiniin jechuu barbaadeeti inshaallah du'aa nu godhaa isiniin itti dabalee jechuudha. Kanaafuu haalli dubbii nu qabattee tuni keessi isii dhibdee gurguddoodha namoonni beeka akka dhibdee gurguddoo taate dhibdee akkana akkamiin furatan kajuu dursi gaa fayyaadha fayyaa irratti xiyyeeffannee jechuudha. Asuma dubbiin gurguddoon dhibdee qabdu keessoo isaa jirtu beenyutti jechuudha. Maaliif fayyaa dursa waan ta'eef fayyaa irratti xiyyeeffanne kana hoo kanarratti immoo fayyaa kanarratti haalli nu taane nama of biraa dhabuudha ni rakkadhe ni dhibame boo anuu dhibdee hamtuu keessaan seen hanga mataan na garagaluutti jechuudha. Namni keenya dhalli teenya yoo akkanuma walii qabaatte inni kun dhibdeedha mataan isaa jechuudha. Dhibdee kanaa keessaas rabbi nu haa baasu isiniin jechuu barbaadeeti. Egaa maaliin jechuu barbaade wanti hedduun waan asirratti dubbatan miira namaatu hitu haala hamaa keessa namallee jechuun jinneensitu hedduun na mudate. Kanarratti immoo ogaa rabbiin uumaaf dhiira si godhaa obsaan gartee waa hundaa keessa tattaafataatumaan deemaa jira rabbiin haa gargaaru hunduma keenyaa'u yaadaa muraada keenyallee galmaan nu haa ga'u fayyaallee bakka nu haa deebisu namni fayyaa qabu waan dhabe waan qabu isiillee rabbiin nu haa fayyisu asumaan jechuu barbaada isinis du'aa nu godhaa isiniin jaa. Kanarratti hoo maaltu na dhibee har'aan tana toora kanarratti haalaan na ta'e viidiyoota takkaan yeroo takka osoo hin taa'u fa'aara. Video hundeen faan waraaban arafeen faan ni dhufna jechuun kuni hima nan barbaachisu himina gaafa fayyaa qabu namni hundi fayyaa qaba dhugaadha waa hundi waan kana hunda kan godhe isaanii anuu xiyyeeffannoon kiyyaa fi haalli hundi duraan isaanirra ture erga fayyaa michiyoo tanaa qabatte fayyaa michiyoo irratti hin deebi'e jechuudha. Kuni waan nama gaafataniif waan namatti illee himan hin qabu. Dhufnaan inninis dhufuudha qaba doorsisaa miti yookaan waan kana niin godha jaanii namatti himuu kuni gatii namaaf hin qabu jechuu barbaadeeti walumaa galattu. Kanaaf
nin dhufaan isaa waggaa geessee jirti jechuu kiyya maaliif turee jira maan dhufa namni itti himu hin jiru dhukatee telefoona isaatiin cufatee telefoonaan na jalaa bade maaliin tahe amma jaartiin dhukkubde haala isiin keessa jirtu san harke hanga ammaan tana nin dhufaa qofaani taa'aa jira kunis yoo isa baasee isumaaf laal nu hanga dandeenyutti hanga rabbi nu gargaaru yoo namallee rabbiin namnummaan jiraatee namaa nu hire hanga dandeenyu waan kana tattaafannee keessaa baana isis rabbi nu fayyisa jechuu barbaade inshaallah fayyaan harka rabbii jirti ni fayyiti waan asbaatuun gaa fayyaa isii booda isiirraayis waraabna jechuu barbaadeeti ammaan tana dawaas godhachaa jirti haala wanni arkaa jirtan kun amma isiin uffattee irraa kaate jechuudha ammaan tana karaa wanni achi seentee maali mana fincaaniitiif kana dawaan kaanis itti wanni godhatan kana je'eeti natti kannanii sammara goggodhatutti jirti inshaallah gaa isii ammaan tana kaameraa kanaa ni lolti maaliifi waraabdaa jetteeti ani haala san keessaa mana cufadhee kophaati jataa'ee waraabutti jira jechuu kiyyaa maaliif dawaan isiin tursiiftu waan ta'eef osoo isiin natti dhufne durattuu fixuudhaan barbaada kana siniibsuu barbaade kan osoo kanaan jiru hundeenis wanti inni haasa'u na barbaadu jiran waraanaan akkana na godhan ani maaliin ballees ka waan kana godhe eenyuta ka waan kana godhe harafeen maal irraa bar amma waqtiin haasonyu barbaaduu fi dhiisuu miti abbe fayyaadha of gaarii of godhuunis hin danda'amu waan bar namni harku kana boo ija bar gaara duubatti waan agarre waasiin agarre tamutaal of keessaa baasanii jette oromoon akkana godhachuun isaatiis ani tarii namlummaa namaa uummanni kun fayyaa ni qabanii naan jettu lubbuun fayyaa qabanii wanni tun mammaraattu moo aqlii qabdi sawaanuma akkam faadhaatu deema faanaan jette lubbuun sababni waan kana naan jettuufi nama dhukkubee ofii dhibdeedhaan irra jirru ofuu waliin dhibamaa jirru mee dhugaadha duraan gaafa fayyaan jirtu barbaadaa turre isaan hundaa'u barbaadaatiin ture anu barbaadaan ture osoon harkadhee jechaatiin ture waan hin taane nurratti dalagan wanti isaan dalagan tun dhibdee biroo dalay dhibdee sangaa wanti dhibdee biroo nurratti ta'e tokko haala isaan dalaganirraan ka wal qabate michiyyoo irratti wal gahe kaan ka obboleessasii aaneerraan lamaan kanaatu walitti dhufe haala mudanne kana keessa nu buusee jechuudha kanaafi yeroo sanitti anuu dhugaa barbaadaatiin ture garuu erga fayyaa isiitiin dhufte isaaniin barbaadama fayyaa jalaan gora dhiiroo namni keenya kun akkamitti yaada kajuu anis na yaachisa ani ummata akkamii ummanni lafa tanarra uumamee deemu ummata osoo namni laaffatee jiru osoo namni dhukkubsatee akkaataa goonu wallaallee keessa jirru na barbaadanii ani akkanaan ta'e eenyu mee maal jechuudha eenyutti himan namni laalee harkaan jiru waan kana ani wanni kuniisi hedduu na dhibde jechuudha wanti nin dirqame waan kanarra boobu walumaa galattu wanti haalli nu keessa jirru dhibdeen tun waan hamtuudha hamtuu tana keessa rabbi nu habaasu maaliifi mee itti gajjaadha namuu itti qabaa laala yoon ani maraatummaa qabaadhe maraataa jaadhaati naa ibsa rakkoo takkallee hin qabu garuu ani waan na dhibe keessa sanamni fayyaanni qoosaa boo tun wanni qoosatti jirti sanamni fayyaanni qoosaa tun immoo wanni qoosatti jirti jechuudha qoosaan nurraa hin barbaachisu qoosaan nurraa hin barbaachisu wanti nurraa barbaachisaa takkaa fi takka dhugaa qofarratti hojjechuudha dhugaadhaan ammoo wal bira dhaabbachuudha dhugaadhaan wal tinnisuudha dhugaadhaan ammoo yaadota gaggaarii haala gaggaarii irratti wal qajeelchuudha kanaan nurraa barbaachisa malee qoosaan tasa nurraa hin barbaachisu amma jarri kuni fayyaadhaanis waan qoosannatti fakkaata maal haasawan wanti isaan haasawan waan nama ajaa'ibsiisu waan fofokkattuudha haasaa jiran keessattuu ani hundee fi harafee yeroo ilaalu sooris erga jaraniin barbaada jee bahe eessa buutee isaatuun agarre karaa san deeme eessatti deeme maal ani bootanarraan gahellee jee namni namatti deemuun ni jiraata yoo namni keenya hundi akkanuma ta'e akkaataan itti jireenya
dhalli teenya gartee itti wal qabattee waliin deemtu hedduu nama dhiba. Hanga sammuu teetuus jeequuti. Hanga ofii keetiis yaachisu. Hanga ofiifuu dhibdee biroo irra si buusutti dalaga namni keenya kun jechuudha. Mee viidiyoo isaanii yeroo laalanii hundee waan jiru wallaalee dhugaa dubbachuudha. Na barbaadanii eenyu qubsata irra taa'utti jirra moo isa barbaada? Hay inni bar isaan kun dhugaadha. Qaama gartee rakkoo qabuu miti maa baqatu? Innis rakkoon qabu, arafeellee rakkoon qabu. Rakkoon ayyee bakka jirtu ni barbaada. Walumaan barbaada. Maa baqatu? Baqatanii immoo namni isaan baqatan qaamni waan kana irratti dalagame feerusaan. Feerusaan dhukkubsatee haala keessa jirtu walumaan ilaalaa jira. Isii haala keessa jirtu kana osoo harkaa jirru amma eenyu baqatanii eenyu dheessanii maaliif badanii tatta'an? Oromooti jakunis nu goluu qaba jechuudha. Beekuudha qabna waan akkanaa kana. Waan namarraa gadi hin buune, waan namarraa gadi hin buune, namarraa gabbuufna jedhanii deemuunis gaarii miti, sirriisii miti. Yoo nama ta'an dhufanii kopha bira teenya dhufanii isii ulaaluu danda'u qabaniin jaa. Nu ammaan tana akkaataan isaan itti barbaadnu maaltu nu jira? Nama dhukkubsatu irra teenya eessatti barbaadnu? Kanaaf gaarii of godhuunis bu'aan qabu. Garuu dhugaadhaan yoo dhugummaa qabaatan, yoo dhuguma leechalloo qabaatan dhufanii ilaaluu danda'an. Waan isiin keessa jirtu waan keessa jiru. Ani hangaan qoricha isii kophaa isii dhukkubsatu kophaa manatti dhiisee mataa kiyyaan barbaade qorichoota kanaa walitti qabee fiduuf. Akkaataan itti fide isinii waraabuuf haalli naan aanjoonye. Waa hunda keessatti waa goona jechuun akka ofiin fedhan qaama ofiirraa hun harkatan jedhan. Kanaaf dirqameetiin akkana isinii waraabaa jira. Kanaaf haalli nurra jirru hedduu nama dhibaa. Wanti dhaloonni keenya haasawaa jiru kunis ani hedduu na yaachisee ififu waan hin taane keessa na galchaa jira. Inshaallah walumaa galattuu rabbi nu haa gargaaru. Tana keessaas rabbi nu haa baasu. Du'aayi nu godha. Waan hundumaanuu garteen waliin yaaddaa jirtanii isinis bakka jirtanii tamtuu isinirraa qabu naa galatooma. Isiniin ja'a ija keessa qabduu waa ilaaluun hedduu nurraa barbaachisaa. Kanaafuu warroonni toora numaaf miidiyaa irraa nu daawwachaa jirtan hundi keessanuu galatooma nuuf jira. Dhaamtuu isinirraa qabu isiniin ja'a bakkuma jirtanii du'aayi nuuf godha. Isiillee rabbi nu haa fayyisu. Nullee fayyaa keessootii fi garteeta gubbaallee rabbi nuuf haa kennu. Inni guddaanii fayyaa keessoo ilmi namaa qabaachuudha. Fayyaa keessoo waan qabnu fakkaadnu maaliifi namni fayyaa keessoo qabu gaa waa hunda harkaa namni fayyaa keessoo qabu waa hunda firraa harkaa waa hunda hubataa. Kanaafuu osoo fayyaa keessoo qabaanne dhalateenya ta dhukkubdu osoo agarru olbaanii waan agarre ofaan haasonyu silaa maal keessa jirti dhibdee tana nuuf fide jedhanii namni yaadda'uu qaba. Warri kun kanuma barbaadanii ammallee yoo isaan dhufuu baatanillee dhuguma qaqqabanii ani amma hanga fayyaan isii tunna isiin fayyaana harkattuuti dirqamee fayyaadhaan dursa isii kanarra jira. Kanaafuu akka itti barbaadu fakkiin itti qabuu fi akka inni itti barbaadadhullee hin jiru. Isaan waan waliin keessa jiran isaaniif rabbii tokkicha qofaatu beeka. Inshaallah hundumaa fayyaa isiitis rabbi nu haa deebisu. Warra waan tana keessaas rabbi nu gargaaree tana keessaa nu haa baasu. Du'aayi nu godhaan isiniin jaa bakka jirtanii hamtuu isinirraa qabu. Waan deddeertuu taniin dubbadhu asirratti hin qabu. Nagaan naa turaa baay'ee anuu mataan na dhukkubaa jira. Sagalee tijallee ilaaltanii harkaa jirtanii haalli keessa jiru haala ulfaatoodha. Haalli walumaanuu keessa jiru jechuudha. Feeyuu isaanis dhibdee siigaa qorichoota fudhataa jirti. Walumaa galattuu silaa wayyaa fi akkas xiqqoonaaf harkattee kaasirra waliin dhufnu ta'a. Inshaallah waan itti aanaa walumaan quba qabaannaa khayrii fi toltuu hamtuu nurraa qabee gartee rabbi khayrii toltuu nu rabbi nu haa dhageessisu. Hamtuu bakkuma jirtanitti isinirraa isaa qabu. Hunduma keenya hamtuu nurraa haa qabu. Nagaan naa turaa baay'ee isiniin jaaladha akka nu jaalattanis abdiin qaba. Gadi fageenyaan waan kana isinis yoo nama maraataa ta'e immoo maraataa ja'a jalatti naa barreessaa. Inshaallah rakkoon qabu waan jira hunda irratti nu qajeelchuudhaaf yaadonni namaatiif obsis adda addaa. Kanaaf obsa dhabuullee inni jiraatan miira keessa galee waan harkallee dubbachuun danda'a. Maali haalli keessa jiru hedduun rakkisa waan ta'eef akkasii isinitti hin dheeradhu umrii naa dheeradhaa nagaan naa turaa isiniin jaa baay'ee wanni hin qabadde kana nagaan naa turaa nagaan isiniin jaa kuma wakko baay'ee.
ulaa dadhaa jedhanii waan na dhufte fakkaata.